السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبدمتو تفجالتمتو تبليين إيمانا أكم جرتن بقى جراتني نجين الرحمن إسن الرهاجراتو جتشا har'a qabxii tokko qabadhee isiniif dhufeen jira. Hundi keessan shirshir waliif godhaa. Baarakallahu fiikum. Yeroo darbe waa'ee hiriyaarraa dubbannee ture. Achirratti yaada hedduu ka'eera. Akkasuma gama keessaatiin illee mudannoo isin mudatanaaf dhiheessitanii jirtanii mudannoo sanirraan ka'uudhaan har'a immoo qabxii tokko qabadhee dhufeen jira. Innis bultii keenya keessatti yookaan hayaatii keenya keessatti akkasuma jireenya keenya keessatti hiriyaa ofii galchuun yookaan maatii ofii galchuun rakkoo maalii fidaa kan jedhu akkasuma icciti abbaa manaa keenya hiriyaa teenyatti himuun rakkoo maalii fida bultii keenya keessatti kan jedhu irraa hin dubbadha. Mataa kiyyarraa kaasee jechuudha. Warroonni mudannoon kun isin mudate kan darbee jira kan dhufuuf barumsa isiniif ta'a jedhee abdiin qaba. Kan isin hin mudannelleen ammoo irraa barattan jedhee abdiin qaba. Itti irraa of qusattan jedhee abdiin qaba. Obboleeyyan tiyya imaanaa. Tayyib yeroo baay'ee bultiin keenya kan dafee diiggatu sababa hiriyaatiin. Innis yoon kana jedhu yeroo abbaa manaa keenya wajjin wal dhabne badaa abbaa manaa keenya yookaan hamaa isaa finnee nageenya isaas hamaa isaatis finneeti hiriyaa teenya dabarsina. Abbaan manaa kiyya akkasi, abbaan manaa kiyya amalli isaa badaadha, abbaan manaa kiyya akkasi waan adda addaa dubbachuudhaan waa'ee abbaa manaa keenya aybii isaatii finneeti hiriyaa teenyatti dabarsina. Maaliif jennaan yoo abbaan manaa keenya wajjin walitti buune aaritii san hiriyaatii irratti baafadha dubbadheetiin baafadha yaada jedhuun jechuudha. Yeroo saniif qabbanaahuu dandeessa yaa ukhtii. Garuu rakkoon booda sirra dhufu laali. Yeroo saniif ishiin waa abbaan manaa kan kennama akkasiiti astaghfirullah yaa rabbi rabbi sifaa qajeelchu siin jettee si qabbaneessuu dandeessi. Yeroo ishiidhaan wal dhabde garuu amala abbaa manaa kan kee itti himaa baate san iccitii abbaa manaa keetii itti himachaa baate san fiddee ifa baasti waan ta'eef yookaan isumatti himti waan ta'eef san booda ishii sin jidduu seenti jechuudha. Kanaaf obboleeyyan tiyya iccitii abbaa manaa keessanii bultii keessan keessatti waan jiru badaas haa ta'uu gaariis haa ta'uu nama tokkotti hin himina. Maatii keetitti illee hin himatin yoo rakkoo ta'een alatti jechuudha. Badaa abbaa manaa keetii itti hin himatin. Obboleeyyan tiyya waan kana gad jedhaa itti ilaala. Atiif abbaan manaa kan kee yeroodhaaf yoo wal loltan sa'aatii xiqqoon boodatti waliif araaramtan. Maaliif jennaan rabbi subhaanahu wa ta'aalaa isin jidduutti rahmataa fi jaalala buusee jira waan ta'eef jecha. Garuu rakkoo abbaa manaa keetii yookaan aybii isaatii yeroo inni si lole san aaritii keessatti yoo deemtee himte maatii keetitti daftee himte yookaan hiriyaa keetitti himatte ati isaa wajjin booda walit deebita. Garuu abbaan manaa keetii fi maatiin kan keessun garaan isaanii walitti madaaha jechuudha. Hin dagatan. Maaliif rabbiin sihii fi isa jidduu rahmataa fi jaalala buuse malee maatii keetii fi isa jidduu miti jechuudha. Ati daftee si araarfataa, daftee garaa laafattaa fi daftee arraaffattaa, daftee dhiifama gootaaf ni dagatta jechuun waan fedhe yoo si godhelleen. Garuu wanti ati dubbatte sun namootan sun garaa isaanii keessaa hin badu jechuudha. Tokko kan lama yoo ammas abbaan manaa shankee waa fedhe si godhe badaa isaatii hiriyaa tantee sanatti himte yoo fiddee ammooti deebitee abbaan manaa keetii wajjin wal taate hiriyaan ta'e sun deebitee si qeeqxe. Jaalalli hin jiru warra isaan akkasii. Jaalalli isaanii akkana. Jaalalli isaanii bar isaan waliin jaalatanii gubbaadhaan fakkeessanii bultii kan kee keessatti rakkoon uumamaa dhufa jechuudha. Jechi namaa dhugaa rabbii dubbachuudhaaf adda nama fageessa. Nama rabbiin imaana kenneefiin alatti jechuudha. Nama rabbiin imaana kenneef malee nama rabbiin bultii isaatii irratti jabina kenneef malee jechi namaati yeroo baay'ee bultiin kan diiggatu sababa jecha namaatiin sababa hiriyaa ofiitiin. Ati fiddee hiriyaatii jettee waa'ee bultii keetii iccitii mana keetii fiddee itti himuudhaan ishiin deebitee si hayyanuudhaan deebitee abbaa manaa keetitti himuudhaan yookaan deebitee hiriyaa abbaa manaa keetitti himti yookaan fira isaatti himti. Haala saniin ati akkasnaan jechaa turte ati hiriyaatii ittiin hamachaa turte jechuun bultii kan kee keessatti rakkoon uumama jechuudha. Kanaaf kana hundarra of qabadhu. Yeroo aartes of jabeessi. Jabaa namaa jechuun nama yeroo aare sabrii godhu jedhan ergamaan aalamaa alayhi salaatu wassalaam. Kanaaf jecha yeroo aarte sabrii godhi tigisti godhadhu jechuudha. Sabbari
rabbi keetii irratti boohii himadhu abbaa manaa kan kee rabbi siif qajeelchu yoo akkas ta'e bultiin kan kee dhaabbataadha saneen alatti waa'ee keetii fi waa'ee abbaa manaa keetii fiddee waan gaarii isaa ta'uu waan badaa isaa ta'uu fiddee hiriyuma keetitti kan himtu yoo taate rakkoon dhufa jechuudha si booda obboleettii tiyya bultiin kan diiggatu yeroo baay'ee kanarratti kanaafuu iccitii mana keenyaa feesbuuk irrattis haa ta'u hiriyootan keenyatti illee haa ta'u himachuu dhaabaa obboleeyyantii rakkoo keessan rabbuma irratti himadhaa ofuma keessanii furmaata itti buusaa ati abbaan manaa kan kee yeroo wal lolte cadhisiitii bira darbii yeroo nagaa walitti taatan dubbadhaa furmaata itti hiikaa yoo rakkoon kun sihii fi isa jidduu ol kan ta'u tahe maatii keetiin geessisii maatiin kan kee rakkoo san furmaata itti sii fura jechuudha hiriyaa teetiin miti iccitiin hiriyaatti himamu ni jira iccitiin hiriyaatti himamne ni jira kanaaf iccitii himamuu qabuu fi iccitii himamuu hin qabne addaan baafannee beekuun dirqama keenya jechuudha obboleettii tiyya imaanaa dhugaadha hiriyaan tante hiriyaa jechuun daawutiidha hiriyaa jechuun hiriyaa dhugaa jechuun badhaasa rabbiiti hiriyaa dhugaa jechuun rakkoo tante kan sirraa qoodattee si gargaartu kan furmaata ittiin siif hiiktu garuu yeroo ammaa kanatti hin jirtu hiriyaan akkasii yoo rabbiin siif laaffiseen alatti yoo rabbiin hiriyaa dhugaa si badhaaseen alatti hin jirtu jechuudha hiriyaan akkasii hiriyaan ammaa ishii bultii tante diigdu si fakkaattee rakkina kan kee hunda sirraa guurtee waan garaa keetii si baafachiistee booda achi si booda deemtee nama biraatti kan himtudha iccitii kan kee namni biraa sun nama biraatti hima osoo jedhuuti abbaa manaa kan kee bira gaha jechuudha dubbiin sun haala kanaanii yeroo baay'ee bultiin keenya nu jalaa diiggataa jira kanaaf irraa of qusachuu qabna isiniin jedha jireenya kan kee keessatti bultiin jireenya keetii utubaa keetiin hin taphatin kana jechuun kiyya fakkeenyaaf manni utubaa malee hin dhaabbatu jechuudha bultiinis akkasuma bultiinis abbaa manaa malee hin dhaabbatu kanaaf abbaa manaa kan kee utubaa keetii jireenya keetii ifa fuuldura keetiiti abbaan ilmaan keetiiti kanaaf eebii isaatii fiddee alatti hin baasinii kanuma isinii dhaamuu barbaade obboleeyyantii imaanaa yeroo baay'ee nuti kan rakkachaa jirru bultiin keenya kan diiggataa jirru sababa hiriyaatiin jettanii waan naaf dhaamtaniif waan kan akka isiniif dabarsuu dirqame jechuudha yoo nuti iccitii keenya ala hin baafne namuun dhufee bultii keenya diiguu hin jiru yoo nuti eebii abbaa manaa keenya ala baasnee hin dubbatin namuun abbaa manaa keenya wajji walitti nu buusu hin jiru jechuudha kanaaf wal amannee wal kabajnee shakkii tokko malee abbaa manaa keetii wajjiin rakkoos jiru gammachuus jiru waliin mari'achuudhaan jiraadhu jireenya nagaa jiraatta dubartiin takkas eebii abbaa manaa ishiitii ala baatee hin dubbattu abaarramtu yoo taateen alatti malee iccitii abbaa manaa fiddee ifa hin baaftu anarraa jalqabee obboleeyyan tiyya kan darbeera toobannee bultii keenyaaf